President Mammi haadha manaa ki haadha warraa sadaffaa argateeti jira. Tullee bareetii si hojjedha. ያፈቀርሽው ሰው ትክክለኛ የሚገባሽን ሰው ነው ሙጤ jedhama. Daraga ke zarraw. Volcana korma dubbi. Toto du gurgudatin. Sabadu gurgudatin. Ofudu kenna tsaqeti. uzurri Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka irtee nageenya sinaa qabu jecha arras video biraati walitti deebinee jira video kanatti akka bawartan akka gammaddan abdii guddaa sirraa qaba arra studio jijjiiradheen jira studio Yooyaa Times yookiin milkeessa asfaltiin argama achitti sidii hojjechaa jira boqonnaarra waan jiruuf jechuudha mooraa gadhiisnee jira breekii waan baaneeruuf saniif achitti sidii hojjechaa jira kanaaf namoonni channel kanaaf haaraa ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatina yaada yoo qabaattan commentii barreessaa mallattoo notification tuquun dagatinaan siin jechuu barbaada nafana tura. Dubara mau fakkaatu dhiira fakkaatu kana fakkaata furri machi halkanan kan jechuudha TikTok kanarraati inni followerii qabus inni followerii hin qabus TikTok live ergaseen hin booddee Tap double tap screen isa yeroo lama double tap gochaa dhuma moona follow please copy link copy link YouTube channel copy order subscribe gochaa biorra waa isin dhuguma waan akkana yoo namoonni galgala TikTok ilaaltaa yoo jiraatanii namoonni liivii galaan tap godhaa kana godhaa sana godhaa baay'ee halka yeroo hunda kanoo namni liivii galu dhugaa masaa dubbate waa majruu dubbate garuu faniidha baay'ee namatti tola. uzurri usi se no trijo Daila non paran qui Jadi malah imagine jalqabuma akkamitti gidduu seenuu dandeessi. Nuti jiraattonni magaalaa kana sababa dubartoota hudduu gurguddaatiin iddoo taaksii dhabaa jirra injiraannu magaalaa kana keessa mootummaa fala nu haalaat ta'uu baannaan injiraan baay'ee namatti tolti daa'imnoota deemaa jirtu keessinii waan sirba qabsoo sirboota kana keessin qabatanii yeroo sirban baay'ee namatti tolu. Arga'uun keenya Yesuus jaalala keeti si faarfannaa waa'ee tola keeti gatiisoo barbaaddu maal filaannaa hundumtuu kan keeti oofudhu galannaarsaa keeti oofudhu galannaarsaa keeti. Arga'uun keenya Yesuus jaalala keeti si faarfannaa ሰራዊት ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመሬትና የሰራዊት ጌታ ነው አሜን ምን ሽሪ ገባብዱ ኢጆሌ ኢየሱስ ሆሬ ጭቅጭቂን በርባዱ አሜን ተና ኮርማቱስኪ ለጴ ኮነ ጡቄ ኦልካና ኮርማ ዱቢ አሜን አዳኑምናን አደሳ ዱጋዳ ቦኬኑምና ረንዳዛ ወፍቱናም ነረንዳ ተራበጋ ከዘራው ወደግራራ ማለ ኢየሱስ ማዋቀዮ ቀሎን ከናቱ ዳረ ገረዲዳራ ማለ ጀራ በቃ ጎፍታ ቶቴር ነው አቱ ዳላኒ ነው ilma biyya saagadu lakkirisin ነው ዱጋዳ lakkirisin adu ነነመና አባብሊ ካክሊ keenya ammoo waan akkasii qoosaatti fudhannamu sirriidhuma gara amantiisaatiif jechaa jiramu maalitti akka fudhatamu anaaf naaf hin galu garuu baay'ee namatti tola qoosaansa
Sirba faarfannaa ol keessa makeetti kan inni aadachaa jiru gooftaadhaani. Namatti tola yoo dhuguma laphee irraa ta'eef yoo dhuguma jaallateeti ta'eef yoo qoosaan jiru ta'eef baay'ee bareedaadha. Qoosaa jira. Baay'ee nama dhiba baay'ee danda'uusi baay'ee hojjetameeraa fi argitanii kunoo fuula kana fakkaatu fuudhee gaafa kanatti deebisu. Iddoo dhugaa dukkan muxxee jedhama. Akka loogo Oromoo biraatti hiika biraa qabaachuu naannoo sanatti hin qabu. Dukkan muxxee inni jedhu dhagaa dhedheertuu jiredha. Dhagaa qaqallattee. Dhugaa dukkan muxxee jedhama. Dukkan muxxee jedhama. Akka loogo Oromoo biraatti hiika biraa qabaachuu naannoo sanatti hin qabu. Dukkan muxxee inni jedhu dhagaa dhedheertuu jiredha. Dhagaa qaqallattee. Pireezidaanti Maammeenii haadha manaa yookiin haadha warraa sadaffaa argateeti jira. Mucaa garraamii kana. Sinjaaladhan jire. ያንተ ብላሽ ምን ነበር? ያኔ ባለትዳር ነበርኩ እኔ። ያው ካይሮ ላይ እያለሁ ብዙ አንድ ተምሬ አባተማ የምትባል ትዳር ነበረኝ። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሰቦንቶ አባጂያድ የምትባል አንድ ደግሞ በቅርብ ጊዜ መስታወቅ ቀይ ቀጭን ጥሩ ልጅ ምስኪን ልጅ ከሷ ጋር ነበርኩኝ ያኔ እና እንደዚህ ባለትዳር ነኝ ምናምን ብዬ መለስኩላት። ምንድነው ያልሽው? የሆነ አለመናቀበው የሮን ሲንጀሪ ማለት ረኩም ቆምን ዘረ ምንም ችግር የለውም ማለች። ባለትዳር ነው ችግር የለውም። ኦፍ ኮርስ ሶስተኛ ሆና ማለት ነው። ሶስተኛ ሆነሽ ማለት ነው። አዎ ችግር የለውም። ሶስተኛ አሁን አራተኛ ትፈቅጂለታለሽ? አዎ እሱ ከፈለግሽ ችግር የለውም። Yaadanitu haadha manaa Museen haadha manaa sadaffaa taatee galteerti. Kanaan dura lama fuudheetu see sadaffaa fuudhee ammas afuraffaa yoo irratti fuudhee sinaarsuu ennaani nanaarsu yoo fuudhee inni barbaade ennaani. Sadaffaa taatee waan dhufteef immoo maafiin qannaan isin jedhee? እኔም ማሜ ላይ አልቀናም። ያፈቀርሽው ሰው ትክክለኛ የሚገባሽን ሰው ነው ደግሞ ማፍቀርሽ ቢጠልሽን ሳይሆን ምትጸጸችበት ሳይሆን ኦሪጂናል ፍቅርን የሚያውቅ ፍቅርን ያለ ገደብ ሊሰጥሽ የሚገባው ፕሬዚዳንት ማሜ ነው። እሰንሞ ከሴት ጃላላ ኢፕሲቱፊ ይላላ እሺ ባይዝ ጃለዳ ባይዝ ልበጃ ባይ ዋንትኛ ቱሌ በሬቲ ሲወጀዳ ድረስ ቢት ኮንጎሬ ባይ ኛተኛ ቱሌ በሬቲ ሲወጀዳ ጃላላ ኢፕሳፊርቲ ገራሚ ምስኪን ናቸው እኛ ልጅ ገባ ሰላሳ በዛዘነችኝ ወላሂ አብሽር እሺ አተቆንቲኛ ተነስንት አተቆንቲኛ ማጭንጎሽሉ እሺ እሺ Duruma tuunni haala manaa qabuuti kan irratti jaallatte tuunni haala manaa qabu akka isa jaallattu ibsitee fi waggaa afur na jaallattee dheeti kan inni seedhaaf dhugaa ba'aa jiru seensi waggaa afurii jaalladhette dhuma irratti gaagadhiiseeti kan inni see fuudhe. Isee fuudhe ammas immoo sadaffaadha afuraffaa irratti fuudhee rakkoo hin qabu innis afuraffaa fuudhee rakkoo hin qabu jechaa jira. Dhuguma see wajjin afuraffaa afuraffaa fudhasa jedhuu fi gaaggaaffiidha. Warra yoon fuudhe sirratti jechuudha qarsiinidha. Qirnaan jiru. Maaliif? Waan isla siyaamanuuf. Waan sijaaladhuuf rakkoon qabu. Wajichuun xiqqoo sillee ni naaftu? Jechuun naaf. Burqasaa malee jechina. Inni naafu jette maaliif annugaa namni durbiin naafne jira jedhee yaadu iris durbisi inni naafama waan takkasi. Fakkeenyaaf durba irratti yeroo haadha manaa qabu nama biraa irratti fuudhu seen jalqaba dirqama inni naafti yoo inaarti. Garuu seen kuni sadaffaa galtee afuraffaa yoo fuutee inaaru. Miskiina dhugaa nama gaddisiisti. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif qabaadhe kana fakkaataa akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan qaba. Namoonni hagammatu subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuquun dagatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deebinutti nagaan tura. Eeggabsiiste. Kat, komachiisin gaafadhaati. Ashama akkam jirtu? Subscribe!